Biiroon carraa hojii uumuu fi ogummaa Oromiyaa caasaalee isaa sadarkaa jiran waliin guyyaa farra malaammaltummaa kabaje. Guyyaan farra malaammaltummaa akka naannichaatti yeroo 20ffaaf kabajamaa kan jiru yoo ta'u, Biiroon carraa hojii uumuu fi ogummaa Oromiyaas hojjettoota biirichaa fi caasaalee isaa hanga magaalotaa fi godinaaleetti jiran waliin magaalaa Adaamaatti marii paanaaliin kabajeera. Dhaloota safuun ijaaruun kenna tajaajilaa hojimaataan ammoo mata duree sirna kabajaa guyyichaati. Marichaan barreeffamni ka'umsaa miidhaawwan malaammaltummaa safuu fi kenna tajaajilaa irratti xiyyeeffatu dhiyaachuun mari'atameera. Hoogganaan itti aanaa Biiroo carraa hojii uumuu fi ogummaa Oromiyaa obbo Habtaamuu Kaasaa malaammaltummaan guddina biyyaa qucarsuu fi amantaa uummanni mootummaarraa qabu shakkii keessa galchuun biyyattii rakkoof kan saaxilu ta'uu ibsan. Mootummaan jijjiiramaa malaammaltummaadhaan malaammaltummaa ta'uu hin taane hanna jedhee maqaatti moggaaseetii jira. Hanni immoo faallaa safuu uummata Oromooti. Malaammaltummaa jechaan gocha badaa yakka hamaa ta'e jedhamee raawwatamudha. Otoo badii hawaasarraan ga'uun beekamu, otoo badii dhala namaa dhuunfaa namaarraan ga'uu beekamu, otoo biyya diiguunsaa beekamu ta'e jedhamee itti yaadamee neetworkiidhaan wal ijaaruudhaan wal fayyaduuf adeemudha. Gocha hojimaata badaa fi hanna faallaa safuu uummatichaa ta'e ittisuuf hundi gahee isaa baachuu akka qabus dhaaman. Gaafa qabsoofnus gaafa hojiiwwan raawwachuu qabnu ifaajnus miira fayyadamummaa hawaasaatiin waa madaallee hawaasa ijaaraa jirru kana dinagdeedhaan ga'oomsinee hojjechuu irratti xiyyeeffachuun baay'ee barbaachisaadha. Badhaadhinni waggoottan torban darban kana keessa tarkaanfilee gurguddaa hojimaata badaa irratti fudhataa jira. Paartiin badhaadhinaa inumayyuu qorannoowwan alkallattiin qoratee faayindiingii baasaatii jira. Faayindiingiiwwan magaalaa irratti dhufaatii jiran lafaan ol qabatee, manneeniin ol qabatee, geejjibaan ol qabatee, carraa hojii uumuu keessattis ol qabatee, sirna bittaatiin ol qabatee, sirna ijaarsa konistiraakshiniin ol qabatee, taateewwan adda addaa sifachitti ta'an kana karaa sirna isaa eeggateen tarkaanfii fudhataa jira. Kun maal barbaada? Akka inni firii buufatu deeggarsa kan kootiif keessan barbaada. Hoogganaan itti aanaa fi itti gaafatamaan damee leenjii Biiroo carraa hojii uumuu fi ogummaa Oromiyaa obbo Nasraddiin Qaadii dhaloota malaammaltummaa balaaleffatee fayyadamummaa uummata isaaf hojjetuu fi saaxiluu danda'u uumuun murteessaa ta'uu himan. Maaliif hojjennu arrabsama akka caasaatitti caasaan kun akkana miti namoota hojimaata badaa hojjetaa oolan namoota nama komachiisaatiin hin oolan kanarratti qabsaa'uun saaxiluun tarkaanfii seerallee itti fudhachiisuun baay'ee barbaachisaadha. Kana mara goonee maaltu nurraa eegamaa itti fayyadama uummata keenyaa ummata dhamaatii guddaadhaan nullee barannee akka as geennu nu taasise ummata paartii kana mootummaa kana filatee ammas deeggaraatiin hin jiru kana komachiisuun namummaa san keessaa ba'uudha. Safuu cabsuudha. Hirmaattonni sagantichaas malaammaltummaan gufuu jijjiiramaa fi duudhaa ummatichaa ta'uu dubbatu. Eenyummaa aayidentiitii keenyallee nurraa fuudha. Maqaa gaariittiin beekamnu akaakilee abaabilee keenya warra safuun bulu, warra duudhaan bulu, warra waaqan bulu, waaqa qofa miti lafallee hin sodaata Oromoon. Uumama lafarra jiruufillee safuu qaba Oromoon namaafii miti. Nuti of gaafachuu qabna jechaadha. Keessumatti warri safuu daganne kenniinsa tajaajila balleessine warri osoo hin ta'in waan biraa ta'uudhaaf hawwine osoo ilaalle. Kanaatiif iddoo hojjennu hundatti amma yeroo tokko hasti generalizationii keessa ba'uun nurraa eegama. Maaliif addunyaan jijjiiramti namni jijjiirama. Xumura irrattis hojjettoota biirichaa raawwii hojii gaariin filatamaniif beekamtiin kennameera.